Kuttaawwan darban website development course jalqabuun keenya ni yaadatama. Course sana keessatti immoo kan walii ilaalle HTML taagii, title taagii fi head taagii walii ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa irraa keessatti immoo kan walii ilaallu body taagii kana jechuudha. Body taagii kana namoonni fuula kanaaf haala taatanii fuula kana subscribe, like, share gochuun dagatinaan siin jedha. Kallattiidhumaan gara koorsii keenya irratti gaafa gallu kutaa darbee my web kan jedhu foldera kana uummadde foldera kana keessatti my web page faayila waan hojjetaa ture projektiiwwan hojjetaa ture as keessatti save godhadheera. Amma har'asumanii Notepad++ dhaan baneetti fufaa jechuudha. Kunoon agartuu asirra geenye ture jechuudha. Asirra geenye ture. HTML taagiin hunduma isaa kan of keessatti qabatee jiru yeroo ta'u body taagiin immoo eenyuun of keessatti qabatee jira jechuudha. Barreeffamoota nuti dubbifnu keeyyataan jiran san kan of keessatti qabatee jirudha. Isa eessa keessatti barreessina jechuudha? Body taagii kana keessatti barreessina jechuudha. Body taagii kana mee enter jedhee gadi buusee sarara haaraatti gadi buusee as keessatti iddoo kanatti barreeffamoota kompiitararraa agarru sana asitti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee gaaffii tokko gaafadhu gara intarneetitti deebi'ee gaaffii wayii browser godhu. What is computer kan jedhu gaafadhee browser goonu kana. Amma kana nu fidee kana keessaati mee website kana ilaalume Wikipedia irra kan jiru kana Wikipedia irra kan jiru kana ilaalu. Ilaala. Hiika kompiitara bifa kanaan kaa'ee jira jechuudha Wikipediyaan. Yeroonni kun eessatti barreeffaman jechuudha. Kun yoo fudhatanii ilaaltan hundi isaanii warri kuni warri barreeffamni bal'aan kun eessa keessatti barreeffamee jira jechuudha. Body keessatti barreeffamee jira. Body keessatti. Mee kana koppiiruma godhee achi geessinume. Koppiiruma godhee achi geessinu kan. What is computer kan jedhu kan. Keeyyatuma tokko koppiyaa godhu. Kanuma koppii godhee asa fidume. Barreeffamoota browserii irraa agarru san barreeffama keewwataan jiru san asitti barreessina jechuudha. Amma bifa kanaan waan nama website irraa koppii godhee fide asitti paste godheera. Mee kana save godhee dhannaa ilaalu. Kun maaliif akka kanaan asii achitti fufaasa jedhuu fi Notepadiin akka Wordidhaa yookiin akka appilikeeshinoota ofii isaanii automatically laayinii haaraatti nu ceesisan biti. Laayinii haaraatti akkamitti ceenaa ni ilaalla. Amma mee garuu kana save godhee haba'u. Mirannee bannaa ilaallu. Faayila keenya iddootti save goonee jiru kana bannaa ilaallu. Bifa kanaan kunoo ilaala. Bifa kanaan browseriin banee nu agarsiisa jechuudha. Fudhatanii ilaaltan amma justify ta'ee jiru waan ta'eef hin bareedu kun akkaataan teessuma isaa hin bareedu. Isa immoo akkamitti bareechinaa ammoo ilaala. Maal goona iddootti hin ga'a jennu break kan jettu elementiin jirti elementii sanaan break gochaa deemu. Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti full stoppiin jirti. Full stoppii kanatti BR kan jettu barreessina. BR kan jettu kana barreessina. Asitti breakii godhii laayinii haaraatti ceesise jechuudha. Ammas isa kanas asuma achi deemnee tuqaa barbaadannee karaa haaraatti ce'innaanii asittis break kan jettu barreessina. Elementiin kun eessa argamte break kan jettu irraatti fudhatamte kanaaf bifa kanaan barreessitu. Ammas akkasuma asuma achi deemna gaa amma full stoppii argannutti hin deemna. Full stoppii malees kutuu dandeessu isin garuu amma full stoppiidhaan hojjennaa ilaallu. Hunduma isaa bifa kanaan breakii gochaa deemna jechuudha. Barreeffama isaa baay'eedha waan ta'eef mee asitti iddoon argadhetti breakii haa barreessu. Breakii barreessina asittis. Break. BR jechuudha. Break isheen jedhu kuni na hubattolee yaada BR. Mee save jennu kanneen ammas irra deebinee bannee ilaallu. Suma baname kana refresh godhaa banamee jira waan ta'eef refresh. Ilaalaam. Sarara haaraa keewwataa itoo hin taane sarara haaraadhaan kukkutee jira jechuudha. Amma inni kun hin dheerate fakkeenyaaf sararri kun hin dheerate immoo fudhannee ilaalle sararri kun baay'ee dheerate inni kun baay'ee dheerate dhannee agabaafne. Breekaa inni malanne isaaniittis. Fakkeenyaaf asumatti breekii agarsiisu. Asitti breekii agarsiisu. Gidduu kanaa kan dheerate. Bifa kanaan breekii gashina. Mee amma refresh godhee ilaallu. Refresh godhaa asuma kottaati. Refresh godhaa. Amma ilaala. Amma dursa mul'achuu danda'utti dhufeeraa jechuudha. Amma fudhatanii ilaaltan. Bifa kanaan nu kaameeraa akkaataa kamiin immoo kana caalaatti modify goonee justify goonee akka inni wal qixxaatu goonaa kan jedhuu fi inni kutaattaa nu keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Garuu ammaaf breekiin maayini faayidaan ishee jettuu fi breekiin bifa kanaan laayinii haaraatti barreeffamni keessan akka jecha gooti jechuudha. Kanaaf har'a kana as keessatti kan ilaalle body taagii fi breekii jechuudha. Body taagii fi breek elementii. Breekiin akka body taagiidha. Open elementii fi close elementiin qabdu. Kana yeroo isin jedhu bifa kanaan barreessinu jechuudha. Breekii anneen sarara haaraa irratti barreessina irraan kanaaf akka kanaan breek ishee jettu bifa kanaan hin barreessinu. Bifa kanaan amma kuni taagii ta'e jechuudha kun. Bifa kanaan barreessina jechuudha. Taagiidha kuni. Breekiin taagii malee yookaan open elementii fi close elementii malee hojjetti jechuudha. Breekiin. Kanaafi breekii akkanaan hin barreessinu. Anneen sarara dhumaa irratti iddootti kutuu barbaannu irratti breekii ishee kana qofaa barreessina. Ishee kana qofaa. Sakiloozii kanatu hin taane ishee kana qofaa barreessinaa jechuudha ishee kana. Amma fakkeenyaaf mee asitti breekii barreessa. Breekiin kuni iddoo kanatti breekii ta'e jedhamuun taane. Sentensiin kun iddoo kanatti breekii ta'e jedhamuun taane breekii asitti barreessinaa ilaallu. Taagii malee hojjeta waan ta'eef oopinii fi kiloos taagiin barbaadu jechuudha. Kanaaf miidhagee
refresh godhee ilaala. Ilaala. Laafuna. Bireekii godheera jechuudha. Bireekii godheera jechuudha. Bifa kanaan ammas keessatti fudhatanii alta wanti sila barreessaa turre bireekiin boodii taagiin hin dhufne hin mul'atan as keessatti. Garuu gaafa asitti barreessinu agartu jechuudha kun as keessatti. Yeroonni kun taagonni kun jiru jechuudha. Taagonni jiru as keessatti. Barreeffamoonni sun jiru, taagonni sun jiru. Garuu gaafa biroozarii bannu kan inni bannu eenyudha jechuudha. Dookimentii nuti namaaf dhiyeessuu barbaanne sana qofaaf barreeffama namaaf nuti dhiyeessuu barbaanne sana qofaaf mul'ata jechuudha. Barreeffamoota achi keessatti barreeffaman kan koodiin taane qofaatu asitti dispilay ta'eetu mul'ata jechuudha. Koodiin wajjin mul'ateera taanaan garuu iirarii qaba waan ta'eef duuba deebitee iirarii sana sirreessuun dirqama ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf tun iddoo kanatti waa barreessee isin agarsiisu. Amma tun asitti HTML taagii barreesse. Amma HTML kana jechuudha dogongora qaba. Maaliif asiitii mallattoolee isaanii iddoo kanatti barreessuu qabu barreeffamne waan taateef bifa kanaan barraa'ee jira. Mee kana seef godhee dhaqee ilaalu. Hin baati moo hin baatu dubbisaa wajjin kan jedhu ilaaluudhaaf seef godhaatti dhaqaa ilaala. Refresh godhaa biroozarii keessanii gaafa refresh gootan kun ola iddoo kanatti mul'atteetti jechuudha. Kun iddoo kanatti dogongora waan taateef barreeffama wajjin baatee mul'atte jechuudha. Barreeffama wajjin baatee mul'atte. Taagonni dogongora qaban bifa kanaan barreeffama wajjin mul'atu. Osoo kana garuu asitti cufee osoo hin cufee immoo maal ta'ame haa ilaallu sasii. Amma ofirratti ilaaltan jechuudha. HTML taagii keessatti taagii biraan fayyadame irraan kana fee dogongora qabu maaliif ree cufnee irra waan ta'eef iddoo kanatti mul'annee jechuudha. Kanaaf taagonni yoo dogongora barreessitanii bifa kanaan mul'isu jechuudha. Kanaaf siyaa balleessuun maaliif HTML taagiin kun asitti banamee jira waan ta'eef kana keessatti HTML taagii lama fayyadamnu tokko fayyadamna. Bifa kanaan boodii taagii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Boodii taagiin maalidha ree? Boodii taagiin iddoo itti barreeffamoota keewwataa mul'achuu qaban nuti itti barreessinudha jechuudha. Elementiin kun immoo maalidha jechuudha? Barreeffamoonni keenya sarara haaraadhaan akka isaan deeman nu gooti jechuudha. Iddoo kana gahiitii sarara haaraatti naa deebisi. Iddoo kana gahii sarara haaraatti naa deebisi. Iddoo kana gahii sarara haaraatti naa deebisi kan ittiin jennu eenyudha jechuudha. Elementii kana qofaadha. Elementiin kun open elementii qofaadha. Akka boodii kanaa boodiin kun ammoo fudhannee ilaalle asitti open asitti close elementii qaba. Kunoo. Close elementii warri backslaashidhaan jalqaban kuni close elementii jenna. Kanaaf breaking garuu close elementii nuti taane open elementii qofaadhaan sarara dhuma irratti iddootti deebisuu barbaannu sana irratti barreessina sanumaan nu hojjetu jechuudha. Asirraa hubataniitu yaada. Kutaattaan immoo akkaataa kamiin barreeffamoota keenya mata duree isaanii booldi godhachuu dandeenya kan jedhu taagii waliin ilaalla jechuudha. Namoonni fuula kanaaf haaraa taatan fuula kanatti subscribe waliin akka keessaan baaniitiin jira. Namoonni miseensa fuula kanaa taatan immoo wantoonni kutaattaan akkasiin qaqqabu mallattoo notification irratti tuqaasuun dagatiin jira. Hanga kutaattaan wal agarutti nagaan naa tura.